فيديو كان إنجلترا قال إسين ترى قالوا كوبيرايتين جلاتي إننا نديلت قد سجلي وهي الرتيب إنني كوبيرايتين جلاتي يوتيوبين انتقنا نجده أكستن هدم وسنيك أبدي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تردفتو تكو جرتونا قاكي سني فيما الحمد لله أنا قاعدة في هذا Egaa video kana dhingada karaa nabaadee moosini waraabeen ture garuu video isa gaafasii irratti ni dheeratee burumtummaa isaa immoo isinii maxxanseennaani sagalee wahii dhumarratti godheenaan kilaasikaalii wahii koopiraatiin jalaa ta'e jechuudha achumaanan diileet godhee amma manni isinii postatatu man jedhu bizii ta'een hafee namoonni biyya yaaddan ilaalaa daawwadhaan isiniin jedha kanuma fi malee waa biraa qabaatee miti egaa gaafa biyya bahan biyya ofii mukti biyya ofii karaan biyya ofii nama yaachisti miti reewaa baay'eenis waanan keessa darbe gatii ta'e jennaan akkasii akkasuma namoonni immoo viidiyoo dheengaddaa irratti abshir saalihaa nama akkanaatiif sikkanaatiif bootaan kenninirra hedduun keessan jechuudha keessaanillee maashaallah tabarakallah keessan sagalee naa qabdanii du'aayina gootanii abshirnaan jettanii na jajjabeessitanii baay'ee galatooma ulfaadhaa koomentii keessanillee ilaalee jechuudha wallaahi argan koomentii keessan argee iyyuu natti dhagahame erga sanaan iyyuu akka tokko alatti erga sanaanatti dhagahame jalqaba yeroon sagalee si dhaga'u xiqqoo na aarsee ture aareera dhugaadha garuu achumaanan dhiise dafeen aara dafeen dhiisa sanumaa'u aluman sagalee siisaa dhaga'u sananii viidiyoo gadhiisuun qaba jedhee murteessee aluma sanan godhe maaliif yoon bichuu daqiiqaa shawwee geenyaan achumaanan dhiisaa nan irraanfadha jechuudha kana jedheen aluma sana ta'uu qaba jedhee maaliifin immoo viidiyoo gadhiisuu barbaade wanti kanaa bareedduudha boriifiyyuu jechuudha fakkeenyaaf sagaleen siisuun waasappii keessaa qafoo keessaa diileet ta'uu danda'a yuutuubii irraa garuu yoo biyyuu diileet hin ta'u hamtuuf murtuun akkanaallee akka jirtu namni sobeen akkana si godhaa sobeen maallaqa namaa nyaataatti jedhee maqaa si xureessaa jettekko utuma kara fuunduraa wanti akkanaa jiraate hubadhaa dhagahaatuma karuma ta'ee karaa maqaa koo dhageessanii wanti akkanaa jedhamee ture isa jedhuufaniin viidiyoo sana gadhiisuu barbaade sagalee sana gadhiisuu barbaade akkasuma yoomiyyuu ni ta'a jechuudha sagaleensi malee ana hamma kanatti dhagahamee bootaa kenneefii miti jechuudha nan bilookii ofirraa godheesiidha waa tokko iyyuu hin deebisnee fi akkam akkasnaan jaltaayyuu hin jenneen jechuudha akkasii malee hamma addii kana jala deemu bakka jechuun ala sana nan aaree nan dhiise bakka aaree daqiiqaa 5 boodayyuu nan dhiisa tasuman dhiisa sagalee sanallee yuutuubii irra gadhiisuu nan dhiisa jedheen aluma sana godhe jechuudha aariidhuma sanaanii akkasii irra hedduun keessanis aartaniitu wallaahi kan ilaa'imimmaan gubaatuyyuu na keessaa coccofe kan naan jedhe jira sagalee naa ergee jechuudha keessaan dhugaadhaa baay'ee tokko nama aarsaa ijaaba dabalateeti ana qofa miti kan isiin arrabsitee maqaa niqaabaa xureessita maqaa niqaabaa balleessita niqaaba uffattee sobdee an jettee jechuudha maa miti isii dhumtinuyyuu aduwii niqaabaa akka taatee tarii jara keenya sana ta'uun niistu jara niqaaban jaallanne sana jararraa ta'uun niistu jechuudha maa miti gaa akkuma namni nama jaallatu namni nama jaju jiru namni nama jibbuu fi namni namatti naafu akkuma kana jira jechuudha na alhamdulillah irra hedduu takka viidiyoo koo jalatti koomentiin taane argeen beeku wallaahi keessaanillee yaada abshir jajjabaadhunaan jedhu malee yaada isaalee maaliif akkana goota kun akkana nama naan jedhullee hin argine jechuudha akka nama tokkotti yaada nan barbaada gorsa keessan nan barbaada garuu alhamdulillah amma yoona tokko koomentii dhuman taanillee namni naa barreessu hin jiru jechuudha amma yoona hunduma keessanuu baay'ee tokkoon isin galateeffadhaa koomentiidhaan abshir jettanii isiillee akka jiramte annaa galatoomaa naa ulfaadhanaaf jiraadhaan isiniin jedhaan yoomiyyuu duddubbatti hin deebi'u isii miti kurnan akkasii dhibbee akkasiiyyuu duddubbatti na deebisuu in dandeessu inshallah nama amma kana waa of keessa yaadu miti maaliif hojii kootii miti kaa hojii koo gatiin taanennaan isii dhuma iyyuu rabbis isii salphise anis beekaatan
lakkoofsa siif sagalee siitii wajjin namni beekuu danda'a achirratti tariitii namni muraasni hiriyoota sii ta'ee baruu danda'a sagalee siif lakkoofsa si alaa achirratti argamu jechuudha. Beekaatan sagalees lakkoofsas beekaan akkuma sanatti gadhiisee lakkoofsa siis ilaalluskuu hin danda'ayyuu maaliif annoska akkasii innaa kana asumaan hafinnu aluma sanan dhiise anna waan naaraa nan dhiise garuu ergan immoo viidiyoocha maxxansee koomantii arge keessaan immoo anayyuu baay'ee na aarsitee abshiratti jettanii natti dhagaame deebi'ee malee anachumaan waan naaraa achumaan dhiise jechuudha. Wanti akkasiin dhabamu kaa keessatti biyya keenya kana inaaffaa wallahi inaaffaadhaan uummanni hisdiidhaan wal fixaara jechuudha. Hisdii sihrii inaaffaa kamiif akkana taa obbolaanu jechuudha. Firaaf maalaan teenuu ollaan inaaffaaf hisdiif sihiriin wal balleessaaraa keessa biyyi keenya maaliif gadi malee ol hin deemtu. Hisdii gadi uffata gadi uffattee gadi baatee nagaan ol hin deebitu ijoolleen daa'imnillee jechuudha. Achumaan budaa jedhamu janamaa jedhamuun qabamti. Annaa zikrii adda addaa baradhaa haffazadhaa kottaa wallaahi zikriidhaan of maqaa rabbiitiin of eeganii gadi baanii ol galuudha malee zikrii tokko dagatanii bahanii nagaan galuun ture keessatti ijoolleen sabiyyiin fe hisdiidhaan bakka ija namaatiin achumaan achitti fayyagabdi jechuudha. Irra guddaan ijoolleen gadi deemtii biyya keenyaa gaduma coramtii maaliif ija namaa hisdii bakka ijjin ilaalaa afaan maasha'allaan jedhu maasha'allaa dhumti jedhamu hin jiru. Biyya Arabaatti ko dursanii waa tokko jechuuf maasha'allaa tabaarakallaa akkas ta'e jedhanilaa dursanii maasha'allaa jedhan namaanillee gulii maasha'allaa namaan jedhu jechuudha. Biyya keenya garuu hin jiru jedheennaanuu hin jedhan wuy yoo maasha'allaa jedhani wuy maa budaana seete moo maal namaan jedha jechuudha. Namni biyya keenya akkasii hisdiif inaaffaa maaliidhaan kan inni wal fixaaru wal balleessaaru wallaahi. Inni hisdiif maal inaaffaa iyyuu darbee bakka dhaqee waa walitti hojjeta. Kunoo meeqatu maraatee meeqatu ilmoorraa maraatee meeqatu maa kanuma maatii keenya keessa iyyuu jiru jechuudha. Wanti akkasii kun jechuudha amma eekoo kanaan wallaahi baay'ee tokko na jalaa dhukkubaadha waggaa 2 ta'uu fi du'aayinaa godhaa bakka harka namaa jechuudha sihiriidhaan baay'ee tokko na jalaa dhukkubaa. Alhamdulillah dhukkubni siin addunyaarraa dhukkubni siin hadhaaf bor dhukkubsattu homaa miti. Alhamdulillah baga nama sanarraan ta'in isiin baga isiin nama qulqulluu taate baga miidhamtuu taate baga miidhaan ta'ini duniyaattis akiraattis jazaan siini deebi'aa fi jazaan abbaa sanaallee ni deebi'a. Akkasii bakka biyyi keenya kanaa wal balleessaatti wallaahi yeroo yoo amma yoomiitti isa jedhu fa'i abdii nama kutachiisa jechuudha biyya keenya keessaa. Namumti khayrii waliif yaadu namumti khayrii walii gammadu hin jiru gadi wal deebisuu malee namni maasha'allaa ekelee akkana ta'e jedhee walii gammadu hin jiru. Bakka keessi keenya gurraacha subhaanallah biyyi keenya baay'ee tokko ulfaataa kanumaafuu gadi deemti. Umaa miti maqaa rabbiitiin eegamna yoomiyyuu gadi hin deebinu gadi baanee ollee zikrii rabbii jennaan. Wanti tokko waa tokko iyyuu nama gochuu hin danda'u. Rabbiin hamtuu namaaf hamtuu sheexanaanurraa haqabu. Namumti kun sheexanuma kana deemalaa namni tokkotu argitanii bismillahirrahmanirrahiim. Baay'ee tokko ulfaataanillee mataa kootti akkan dhufeen waa baay'ee keessan darbee alhamdulillah. Rabbiin nama eeguu maaliifuu zikrii haffazadhaa kottaa wallaahi bakka afaan keessan zikrii barsiisaa ala gadi baanu bismillah tawakkaltu alallah wala hawla wala quwwata illaa billah. Maaliyyuu nu dararuu hin danda'u ijoollee keenyatti qaraanii fi qara'annee yoo gadi baane. Waa tokkoyyuu rabbiin nu eegu malee biyyi keenya akkaataan biyya keenya baay'ee tokko ulfaataa. Kan rabbiitu caala gaa rabbiin nu eegu rabbiin nu haa tiksu. Kunoo inni ija namaa gurra namaa iyyuu hin beekne iyyuu kunoo fuullee dhumataa iyyuu namatti naafa. Amma kan mucaadeen gaddaa sun inaaffaadha jettan irra hedduun keessan iyyuu dhugaadha maaliin itti balleesse meeshaa siin hojjechiisu nama shakkii baay'atu meeshaa hojjechiisuu hin barbaadu kun ikkoo karaa gabaabaadha.
maaltu si aarsa ishii si qofa seetee ma wanteen aan jettee turtee na barreessitee jedheeni sanaa wal biraa galuu dandeenya turre ooltee bultee garuu sagalee sana naa ergite jechuudha. Homaa miti waa tokko na gochuu hin dandeessu yoo sila rabbiirraa dhufe malee ilmi namaa maali waa tokko nama gochuu hin danda'u. Homaa miti hundi keessan iyyuu immoo baay'ee tokko naaf galatoomaa ulfaadhaa warri abshir jettanii na jajjabeessitanii Allah yabashshirkum fil janna kullukum inshaallah. Akkasii fuulduratti malee dudduubba jechuun hin jiru. Kan kana caalu iyyuu jira jedheenii gamalee kana waa tokko iyyuu bootaan kennileef wallaahi kan kana caalu iyyuu jira maaliifi namni kun tokko tokko seexanuma kanatu nama fakkaatee deema jechuun ni danda'ama. Kanaafi homaa miti kan kanaa oliyyuu nama ragaa nan argaara kunoon maayikootti maal akka hojjetanii maaliifi akkamitti akkasiin jirtu kunumaa kun hundi maanni gocha ilma namaati. Waa baay'ee namarraan ga'uu danda'a. Miidhamaa ta'uun immoo homaa miti. Miidhaa hin ta'ini malee miidhamaa ta'uun homaa miti. Duniyaa fi aakiraatti jazaan ofii rabbiirraa ni argatama. Alhamdulillah kana dhibbaan dhibbatti itti amannee maayinkootis dhukkubasii maal waa hunda irratti kanaan obsitee taartii du'aayii godhaa fi inshaallah qoricha baay'ee deemtee wallaahi qoricha baay'ee jechuudha qoricha baay'ee ruqiyaa maal wanta fe'in bakka hin fayyitti keessaa ba'amma sitti haaromsuu akkasii rabbiin irraa deebisu quwwaaf quduraa isaatiin du'aayii godhaa. Kana asirratti dubbachuun barbaanne garuu haasaatitti na fidee homaa miti ni darbaa inshaallah. Viidiyoon itti fufaa daawwadhaa. An asumaa wal biraa gallaa laayikii godhaa yoo isinitti tole laayik godhaa isiniin jedhaa. Nagaa rabbi keessanaaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.